Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee jira. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti walitti bu'iinsa dhalateen musliimonni 20 ol ta'an ajjeefamu. በላይ ሰዎች እንደሞቱ ነው። ረጋ qabatamaa hanga ammaa jiruun namoonni 20 ajjeefamaniiru. lakkoofsichi dabaluus danda'a. namoonni 150 ta'an miidhamuu isaaniiti. Raayyaan ittisa biyyaa loltoota isaa nagaa eegsisuuf Sudaanitti bobba'anii hin deebinuu jedhan ilaalchisee ibsa baase. Shawaa kaabaa muka xurriitti dubartiin tokko daa'imman 4 takkaatti da'u. daa'imman 4 yeroo tokkotti ulfaa'u kun immoo shamarran 1700 keessa carraan namni tokko daa'imman 4 yeroo tokkotti ulfaa'u qabdi jedha saayinsiin. Odeessaalee biroos qabna. Angalaanaa Balaa nu waliin tura. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa miseensota isaa nageenya kabachiisuu idil addunyaa irratti bobba'uun gara biyyaatti hin deebinuu jedhan olola yookaan propagaandaa TPLF'n akka hin gowwoomfamne ibsa baaseen akeekkachiise. Ibsi kun erga tibbana miseensotni raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaa Sudaan kibbaatti ergama nagaa kabachiisuu irra turan nageenya keenyaaf sodaanna jechuun gara biyyaatti galuu diduun dhaga'ameeti. Loltoonni miilana Sudaan keessatti hin deebinuu jechuun hafan keessaa tokko akka BBC'tti himetti murtee kana ka fudhatan sodaa dararaa fi hidhaatu nu eeggata jedhudha. nuti akka dhalattoota Tigraayitti sababa sabummaa keenyaan qofa nurratti xiyyeeffatameera. wanti tokkoffaan nageenya keenyaaf jecha mormii keenya hin deebinu jechuun mirkaneessineerra. lammaffaan ammoo dararaa fi miidhaa uummata Tigraay irra ga'u mormuunidha asitti kan hafnee jirru. hundi keenya ejjennoo wal fakkaataa qabna. walumaa galatti kan asitti hafnee jirru loltoota dhalattoota Tigraay 528 ta'anudha. dararaa fi miidhaan uummata Tigraay irra ga'aa jiru akka nurra ga'us waan hubanneefidha. sababiin isaas obbolooti keenya dhalattoota Tigraay ta'an waraana Itoophiyaa keessa tajaajilaa turan 17,000 haga 18,000 manneen hidhaa gammoojjii adda addaa keessatti hidhamanii jiru. gariin isaanii achi buuteen isaaniiyyuu hin beekamu. kaan ammoo dararaa keessa jiru. kanaaf nutis yoo deebinee carraa wal fakkaataa ta'e waan nu eeggatuuf biyyatti deebi'uu dhiisuun mormii keenya ibsaa jirra. dhaabbati biyyoota gamtoomaniis gargaarsaa fi eegumsa gaarii nuuf kennaa jira. Bara darbees miseensotni raayyaa ittisa biyyaa 15 dhalattoota Tigraay ta'an ni hidhamna ni ajjeefamna sodaa jedhuun gara biyyaatti galuu diduun kooluu galtummaa gaafatanii ture. Ministeerichi ibsa dhimma kana irratti baaseen haleellaa humnoonni Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatan ibsuun miseensonni isaa dhalattoota Tigraay ta'an faayidaan isaanii eegamee fi akka mana turan godhamee akka ture hime. haa ta'u malee haleellaa ajaja kaabaatiin duras gara biyyaa alaatti nageenya kabachiisuuf ka ergaman loltootni dhalattoota Tigraay ta'an ergama raayyaa ittisa biyyaa irratti rakkoo hin uuman jedhamuun hojii isaanii akka itti fufan taasifameera jedhe. waraanicha erga jalqabee ergama isaanii ka xumuran miseensotni raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Tigraay ta'an gara biyya isaanii akka hin deebineef wayyaaneen propagaandaa uumuun miseensota kanneen burjaajessaa ture jedha ibsi ministeericha. Ministeerichi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen dhaabbataa fi biyya isaanii jibbuun osoo hin taane gochi badii wayyaanee sodaa itti ta'uun loltootni muraasni biyya nageenya kabachiisuuf deemanitti hafaniiru jedheera. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti walitti bu'iinsa dhalateen hordoftootni amantaa musliimaa 20 ol ta'an ajjeefamu mana maree islaamummaa naannichaatti hoogganaan dhimma masjidaa fi beekumsa amantaa Haji Usmaan Umar BBC'tti himan. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kibxata galgala baaseen walitti bu'iinsa kanaan wal qabate namoonni akka du'an ibsus lubbuun namoota meeqaa akka darbe lakkoofsaan hin ibsine. Haji Usmaan ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa irratti akkas jedhan. ka'umsa wanti ta'u kamuu waan jiru miti. fiinxaleeyyiin biyya tokko amantaa tokko jedhan gocha raawwatanidha. biyyi kun kan keenya qofa yaada jedhu qabaachuun alatti sababni kan biraa hin jiraatu. haala amma jiruun masjidoonni hedduun gubataniiru. keessumaa daldaltoonni hawaasa musliimaa qabeenyi isaanii jalaa saamameera. ragaa qabatamaa hanga ammaa jiruun namoonni 20 ajjeefamaniiru. lakkoofsichi dabaluus danda'a. karaa adda addaa ragaan arganne kan agarsiisu namoonni 150 ta'an miidhamuu isaaniiti. በተለያየ መንገድ ያገኘነው መረጃ የሚያመላክተው
Haji Usmaan dabaluun qabeenya daldaltoota musliimaa miidhaan qaqqabus hangisaa ammatti hin beekamne hordoftootni amantichaa masjida keessa daatanii jiru jedhan. አይ ለጊዜው አልታወቀም ያው ህዝበ ሙስሊሙ አሁን በየመስጊዱ ነው ያለና መውጣት አልቻለም yeroodhaaf hin beekamne hawaasni musliimaa amma masjidota keessa daatanii jiru bahuu hin dandeenye eegumsis godhamaa fi waan hin jirreef bahee bilisaan socho'uu hin dandeenye hogganoonni masjidaa fi majlisaa dhimmichi isaan ilaallatu hiree bahanii ragaa walitti qabuu waan hin arganneef kana mirkaneessuun hin danda'amne kaleessarra har'a wayyoo qaba garuu ammas sagaleen dhukaasaa fi saamichi hangi ta'e jira jedhama walumaa galatti garuu tasgabbii kaleessarra fooyya'aa ta'etu jira. Jiraattotni magaalichaa BBCf yaada isaanii kennan madda walitti bu'iinsichaa fi haala magaalittiin keessa oolte irratti akkas jedhan. ወደ ቤተ ክርስቲያኗ ደንጋ የሙስሊም ህብረቱ ሲያነሱ ለምን ታነሳላችሁ gara bataskaanaatti siqanii dhagaa kaafnan maaf kaafnu kan jedhudha. Achi gareen walitti bu'uu eegale. Achumaan hiriira mormii gochuudhaaf gara magaalaa deemuu isaanii odeeffannoo qaba. Achi booda walitti bu'iinsa gareetti geeddarame. Booda dhukaasni gara magaalaa takka ammaachaa takka qabbanaa'aa ture. Qaamoleen nageenyaa rakkinicha tasgabbeessuudhaaf yeroo yaalan kan akka hin tasgabboofne godhanis ture. Booda dhiyaa deemuu isaatiin haalicha qabbaneessuudhaaf yaalameera. Odeeffannoo ani qabuun masjiidni gubate tokko hin jiru. Naannoo Araadaatti manni cuunfaa zayitaa tokko aaraa ture malee kan gubate hin jiru. መስጊድ አንድ መስጊድ አልተቃጠለም። የእስልምና ሃይማኖት የታወቁ አባት ነበሩና እሳቸው ሞቶ በቀብር ላይ ነው እንግዲህ ማንጉዶን አመንታ እስላማ ቤከማን tokko boqotanii awwaalcha isaaniin wal qabatee ture dhagaa awwaalchaa irratti walitti bu'iinsi dhalate kan jedhame kun homaa sababa hin ta'u kanneen rakkoo uuman tokko kan gidduu seenan turani egaa amma tasgabbaa'aa akka jirudha ganda 18 lafa jedhamu masjida guddicha biran jira manneen daldalaa hedduun banamanii baajaajonnis taaksiinis hojii hojjechuutti jiru እንቅስቃሴ በቃ ባጃጅም ሁሉም ታክሲ ሁሉ ስራ እየሰራ ነው ያለው har'a finfinnee masjida anwaaritti mormiin dhaga'ameera yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ta'ee Gondaritti dhalate balaaleffate tasgabbiin akka bu'us gaafateera. gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan dhimmoota namoomaa biyyoonni lixaa fi dhaabbileen gargaarsaa lammiilee gaanfa Afrikaa balaa beelaarraa baraaruudhaaf carraaqqii taasifamuuf doolaara biiliyoona 1.39 kennuudhaaf waadaa galuu isaanii beeksiseera. Mootummaan Ameerikaa warra hongeen miidhameef gargaaruuf kan oolu doolaara miiliyoona 200 deeggarsa akka kennu kan hime yoo ta'u mootummaan Kaanaadaa immoo doolaara miiliyoona 73 kennuudhaaf waadaa seeneera. Namni siyaasaa Naayijeeriyaa pirezidantii ta'uuf fedha qabu Adaamuu Garbaa maqaan biyyattii gara federeeshinii Naayijeeriyeeshiyaanaa yookaan salphaatti Naayijeeriyeeshiyaanaa jedhutti akka geeddaramu akka barbaadu ibseera. Loltuu waraana US ka tureef bara 2019 irraa eegalee mana hidhaa Raashiyaa keessa ka ture Trevor Reed waliigaltee dhamtoota wal jijjiiruu taasifameen hidhaarraa hiikamuusaa qondaaltotni US fi Raashiyaa mirkaneessan. akka waliigaltee kanaatti lammiin Raashiyaa qoricha sammuu hadoochuu daddabarsuun US keessatti hidhamee tures gadhiifameera. odeessaalee gaggabaaboo xumurree odeessa kan itti aanutti ceena. godina Shawaa Kaabaa hospitaala muka xurriitti haati tokko ijoollee 4 takkaatti da'u hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr. Tsaggaayee Tasfaayee BBCtti himan. ofii dubartoota addunyaa keessaa hagamtu hiree takkaatti daa'imman 4 dahuu argata. Hospitaaluma keenyatti kan deesse hordoffii shiika egaa jalqaba hospitaala keenya fooloo'appii kan qabdu ta'utii altiraasaawundiidhaan adda baasuudhaaf xiqqoo 3 fi 4 fakkaata kan jedhu irratti raadiyoolojistii barbaada ture. Raadiyoolojistii sun barbaachaaf riifarii goonee akkuma jedhame 4 ta'e. Tole guyyaa kami kan isheen deesse karaa uumamaan deesse moo akkamitti deesse waan jedhu? Kan isheen deesse hospitaala keenyatti gaafa 17ti akkuma lakkoofsa keenyatti wixata ganama sa'a 2 fi toora daqiiqaa 45tti karuma uumamaatiin kan deesse jechuudha. Hordoffiin gaarumarra jiru jedhanii xiqqoo akka dhukkubbii wayiinatti dhaga'amee waan akkasii jechaa turteedhanii waan gaariirra jirti waan jedhamu sami kan dhageenya gammaatti. Tole amma hospitaala keessan hin jirtu jechuudha? Amma hospitaala keenya hin jirtu. Hospitaala keenya gara hospitaala guddaatti riiferaalitti kan ishiin ergamteef sababni
daa'imman dhalatan baay'ee kiiloo isaanii ulfaatin isaanii gadi bu'aadha. Yeroon osoo hin gahiin kan deesse kun immoo hordoffii cimaa daa'imman reefu dhalataniif kan barbaachisu. Saalaan dhiiraaf dubara deesse. Dhiira 3 fi shamara 1 deesse. Takkaatti daa'imman 4 godhachuu nagaadhaan dahuu akkamitti immoo uumama? Uumama keessatti ni jira yaa ta'utii firikweensiin isaanii garaagaraa fakkeenyaaf yoo fudhanne lakkuu ni jedhamu daa'ima 2 yeroo tokkotti godhachuu suni namoota 250 keessaa carraan namni tokko daa'ima 2 ulfaa'uu yookiin immoo 2 garaatti qabachuu dandeessu. 250 keessaa tokko jechuudha. Akkasitti tilmaamama. Inni 3 immoo shamarran ulfataan keessaa 10,000 keessaa namni tokko carraa 3 yeroo tokkotti ulfaa'uu ni qabdi jedha jechuudha saayinsiin. Inni quadriplet jennu kun immoo yookiin daa'imman 4 yeroo tokkotti ulfaa'uu kun immoo baay'ee reeridha jechuudha. Durba yookiin shamarran 700 keessaa carraan namni tokko daa'ima 4 yeroo tokkotti ulfaa'uu qabdi jedha saayinsiin. Faamiliin jechuudha karaa haadhaa yookiin karaa abbaa sanyiin waan akkasii warra lakkuu dhaluu akkasii kana yoo qabaatan chaansii isaanii dabala jechuudha. Kan biraa daa'ima akka godhatanuuf qorichi yoo kan fudhatamu ta'e warreen akkanaa kun uumamuu ni danda'u jechuudha. Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti hanqinni bishaanii erga uumamee bubbuleera. Hanqina kanaan ammoo ka guddaatti miidhame iddoo harki qalleeyyiin hedduu jiraatan Kibeeraa lafa jedhamudha. Yeroo ammaatti daldaltootni bishaan gurguran rakkoo uumame kana fayyadamuun dubartoota bishaan bituu fedhan irratti haleellaa saalqunnamtii raawwachaa jiru. Bishaan argachuuf saalqunnamtii akka dirqisiisuutti fayyadamaa jiru. Beekaa Toomaa dabalee isinitti hima. Namoonni galgalarra bishaan gurguran hedduun isaanii dhiirotadha. Yeroo isaan waan quunnamtii saalaaf si gaafatanii yoo ati didde immoo bishaan hin argattu. Magaalaa Naayiroobii iddoo Kibeeraa jedhamuu fi namoonni hiyyeeyyii hedduun keessa jiraatanitti bishaan argachuun rakkoodha. Meeriin guyyaatti jarikaana 8 ta'uu baatti. Ji'aatti nuusa mindaashee $18 ka ta'u bishaan irratti baasti. Halkan tokko yeroo bishaan bitachuu deemtu Meeriin daldalaan haleellaan irra ga'eera. Dhiiroti 2 uffata koona irraa cicciranii otoo dubartoonni iyya koo dhaga'anii hin dhufin dura na gudeedani. Sababa sodaa fi loogiin jiruuf dubartoonni hedduun poolisii bira deemuu irraa of qusatu. Poolisiin ammoo miidhamtoonni dhimma kana waan hin himanneef seeratti dhiyeessuun akka cimu hima. Rakkoon jiru poolisiin wanta tokko akka shakkiitti yookiin walumaa galatti hin qoratu. Poolisiin dhimmoota kallattiin himataman qorata jechuun dubbi himaan poolisii keenyaa Bruno Shioso himaniiru. Naayiroobii keessatti bara 2005 irraa eegalee hanqinni bishaanii uumameera. Daldaltoonni dhuunfaa Kibeeraa keessatti hanqina kana salphisuuf bishaan gurguraa jiru. Bishaaniif kafaluun dubartooti tokko tokko akka filannoo cimaa taasisaniif isaan dirqisiisaniiru. Bishaan liqiidhaan fudhachaan ture. Liqiin koo yommuu baay'ate namichi bishaan gurguru qarshii kana hunda akkamiin kaffalta jedhee na gaafate. Sababa koronaan amma homaa hin qabu jedheen itti hime. Yeroos qaama koo fayyadamee akkan isaaf kaffalu natti hime. Miseensonni hawaasichaa tokko tokko gartuu duula bishaaniif saalqunnamtii gaafachuun haa dhaabbatu jedhu uumanii abbootiin qabeenyaa kuusaa bishaanii isaanii irratti dubartoota akka qacaraniif amansiisaniiru. Gartuuleen miti mootummaas bishaaniif jecha waayiloota miidhuun akka dhaabbatuuf sadarkaa biyyaalessaatti jijjiiramni akka jiraatuuf gaafataniiru. Meeriinis sochiiwwan kunneen dubartoota bishaan argachuuf yaalanirra rakkoon ga'u kan isheerra kan xiqqaate akka ta'u ni taasisa abdii jedhu qabdi. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramaa. Qophiilee kana tooraan isin biraan gahaa akka ture Hangalaanaa Balaa akka qopheessite Firaafoolii Dhugaasaa ogeessa teeknikaa David Muasaaruu waliin ta'uudhaan odeessaalee keenya kaan marsariitii keenya gubbaarraa argachuu dandeessu. Waan nu hordoftaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Bor yeroo akkanaatti walitti deebina. Horaa bula.